beeksisa caalbaasii magaalaa shaggaritti waajjirri galii kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadii bu'uura qajeelfama qabeenya abbaayidaa taaksii lakkoofsa 18/2012 manneen jireenyaa riil isteetii dhaabbata chaayinaa niiw seencharii jedhamu kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadii aanaa dambal xaafoo naannaa gawwaasaa qarqara magaalaa Finfinneetti argamu caalbaasii faan dorgomsee gurguruun idaarra jiru uwwisuu barbaada. Kanaafuu dhaabbileef namoonni dhuunfaa ulaagaalee guuttan dorgomuu dandeessu. Ka'umsi caalbaasichaa birrii miliyoona 200 miliyoona 94 67 876 saantima 24 yoo ta'u CPO gatii ka'umsaarraa dhibbeentaa 10 baankiidhaan kan mirkanaa'e qabsiisuu kan danda'an. Odeeffannoo guutuu waa'ee caalbaasichaa argachuuf gaazexaa Kallacha Oromiyaa bitootessa 11/2017 fi gaazexaa Addis Zaman bitootessa 16/2017 maxxanfamee bahe irraa argachuu ni dandeessu. Waajjirichi filannoo biroo yoo argate caalbaasicha guutummaan yookiin gartokkeen haquuf mirga qaba. Waajjira galii kutaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadii.